Filattoonni mootummaa nafxanyaa sirna bulchiinsa Impaayera Itiyoophiyaa jaarraa oliif Oromoof Oromiyaa nyaachaa arraan baate tufsiisuuf jecha qareeyyii Oromoo filanii dhabamsiisaa akka turanii fi ammas kan itti jiran sanbata duraa kaleessaa onkoloolessa bultii 31 bara 2020ttis gochaa farrummaa barame itti fufuun godina Wallagga Ba'aa Hona Heebantuu ganda Qeelloo jedhamu keessatti ol adeemaa Oromoo kan umuriin dargaggummaan hin ba'in Ifaa Galataa jedhamu ka'ee maatii isaa keessatti rasaasaan reebanii ajjeesuu fi daa'imman umuriin isaanii ganna 15 gadi ta'an kalakkoofsaan 20 ol ta'an ammoo maqaa galmeeffatuun ajjeesuudhaaf adamsaa jiraatu akkasumas Oromoonni danuun mana hidhaa Hona Heebantuu keessatti argaman danuu keessatti iraarfamaa ka jiran ta'uu fi mana hidhaa keessattis dhibee aanichaa fi hanqina nyaataan lubbuun darbaa jiraachuu dhageenye kanas odeeffatuu fi gara Hona Heebantuutti bilbilee maanguddoo Oromoo ganda lamaan kana ijoolleen isaanii lama bakka tokkotti loltoota Koloneel Abiyyiin jalaa ajjeefamanii turan obbo Fiixee irraa odeessa guutuu argannetti dabalataan haala amaa yeroo ammaatti Oromoonni konyaa Qellem Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa keessa jiranii fi egeree Oromoo fi Oromiyaa irrattis marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo konyaa Qellem Wallaggaa tokko waliin qabaannes sagantaa keenya dilbata sadaasa bultii tokko bara 2020 ammaan tanaatiin kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Nagaas indaganne hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa kan nagaasan fuudhee ana xiiqii dhugaa isaati kan asaanu ajjeechaa konyaa Wallagga Ba'aa Hona Heebantuu keessatti mudataa turee fi mudataa jiru irratti yaada maanguddoo Oromoo tokkorraa arganne isiniif dhiyeessuun kan afettis waliin dabarra turtiin keessan haga xumuraatti dhufaanaa ta'uun afeerraa keenya. Kana dura ijoolleedhuma keessan ijoollee nagaa sinirraa ajjeesanii dhimma sana sinirraa odeeffadheen Oromoo dhageessisee ture. Ammas immoo bakkuma ijoollee keessan sinirraa ajjeesanii godina Wallagga Ba'aa Hona Heebantuu keessatti daa'ima tokko guyyaa kaleessaa ajjeesan jedhu arras immoo ijoollee hedduu ijoollee ganna 15 gadii hedduudha adamsaa jiru namni baqatee jira jedhama. Kana sinirraa odeeffadhee haala Oromoonni naannoo keessanii keessa jiran Oromoo dhageessisaaf sinii bilbilee mee maaluma keessa jirtu? Maala jiru gadi sadii olitti jirroo jireenya maayiiti kun akkuma amma sun dhageessan kanatti kaleessa guyyaa viidiyoo galee keessatti milisumti qee ijaarra jalatti attafammeetuma mucaa kana galaafate. Mucaan amma kaleessa ajjeesan kun eenyu jedhama maqaansaa? Maqaa isaallee hin dandeenye nurraa hiikuudha. Tole. Ijoollee kutaa 9-10 darbedha mucaan kun. Akkan odeeffadhetti milishuma qeetii ijaarra jalatti galee mucaan baqatee mana seenan mana keessaa baasanii ari'anii immoo rukkutanii jedhan. Amma gaa mucaa amma kaleessa ajjeesan kana maleessa kunoo torbee darbee qabee aga guyyaa irraatti Hona Heebantuu kana keessaati mana qotee bulaa gubaa jiru saamaa jiru ijoollee hedduu adamsaa jiru jedhama. Mee kana maaltu jira isa kana mee bal'isaa uummata Oromoof ibsaa waan Hona Heebantuu keessatti ta'aa jiru kana? Maali rakkina guddaatiin nurra gubateera noo garatti afaan dubbachuu dandeenya noo jaalallee banneera silumayyuu amma naannessanii eddeen datti sakaaniidhaadhaan amma kana kanii utuu waa tokko filmaata pilaatiin irra kan ji'a 3 hidhamee jira kan ji'a 2 hidhamee jira kan ji'a 4 hidhamee jira. Biyya bahee dhamee as keessatti murtootu tillaasanii as keessatti kan dararaan kaa'uti gara qaba kun amma kana kunaanii argaa jirra. Inni kaanii kun achi keessatti utuu rakkataa jiru dhukkubaan fakkeessa reebichoonarra kan ka'een achiin tokko hin du'e baay'ee rakkina guddaatiin mudatee jira beektu. Amma kun Hona Heebantuudha magaala keessa moo baadiyyaadha lafi Oromooti kun itti hidhamanii dararamaa jiranii akiimni du'e kun eenyu jedhamaa eessatti hidhameetti kan inni du'e? Atuma Indee Wahana Heebantuu ganda Indee duwwaa tokko keessatti hidhamee Mulugeetaa jedhama. Tole. Gara ji'a 2-7 hidhamee achuma hidhamee galgaluma qabamee ganama hin du'e. Yoomi gaa kuni?
torban lama geenye leenga daree fuudha dhiyoo. Tole. Dhaqaqanii alaaloonni isaa ijoollee amuruuti akeeni kunimmoo akeeni wantooti. Hayyee. Kana dhaqaqanii amurutti gashanii amurutti awwaalame malee daraaraa guddaatu nurra jira rakkina baay'eedha nu gufachiisaa jira baay'ee godhee beektu. Amma gaa akkuma amma hona eebantuu keessatti Oromoo mudataa jiru kana lixa Oromiyaa kana guutuu gara Gujii, gara Booranaa, gara Walloo, Matakkal, lixa Shaggar, kaaba lixa Shaggar amma guutuudhuma Oromiyaa keessatti gaa waan kanatu ta'aa jira. Tibba ijoollee keessan sinirraa ajjeesanis ammoo ijoollee Oromoo akkuma kan keessanii kana hedduudha kan ajjeefame. Meegaa Oromoo yaadachiisuu fi ilma keessan yooma ajjeesan maqaan isaas eenyu akka jedhamu isa kana irra deebi'aa dhaggeeffattoota keenya yaadachiisaatii marii keenya isa boodammoo kana fitti fufna. Ayyee kan kooree inni kan jedhu Lalisaa Qanaatee jedhama. Amma Lalisaan barataa yuunivarsiitii Jimmaa isa ture. Lakki. Adda namaa kutaa 11 barata. Tole. Inni tokko immoo Iyyaasuu Qanaatee jedhama. Dhufanii uummata keessatti lamaan isaanii mana keessatti kan isaan ajjeesanii. Tole. Walirratti lalanii inni tokko kutaa 11 baratu jira. Ijoollee kana lamaan manuma keetti guyyaa tokkicha ajjeesaniitu gaa boolla tokkotti akka isaan awwaalan taasisan. Booluma tokkotti awwaalle maal goonaree akkam godhu booluma tokkotti awwaallee sargannan qofaatti isaanii qonnaadha egaa booluma tokkotti nanni raganne. Egaa amma ajjeechaan akkas obbolaa lama irratti ajjeesuu kuni eebantuu keessatti ta'eera iddoo hedduutti ta'e wanti kun tokko jedhamee manuma koorratti keessaa raawwii kana kaasanii egaa ergasii ollee bulee deebaree gara waggaa lammaffaa qabatee jira amma kanammoo naannoo irratti kun akkuma egaa kun bidileetiin akkasii kuni baay'ee godhee egaa itti fufaa jiran kana ta'ee fi rakkina guddaatiin mudatee jira rakkina maaliif inni sichaa jiru gaditti sadii olitti sa'in rarraa toora teenya rarraa tumarra jirra akka jireenya keenyaatti ta'e uummanni Oromoo jechuudha. Egaa yeroo ijoolleen keessan kun ajjeefamanii hayyoota Oromoo warri jedhamanii warri miidiyaa harkaa qabanii beektota siyaasaa warri jedhamanii Oromoon bilisoomeera qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoon xumurameera jechaa yeroo turanidha. Ilmaan abbaa gadaatu mana mootummaa Minilik seena Rakkiiloo seena yeroo jechaa turanidha. Gochaa yookaan ammoo dubbii yeroo sana namoota maqaa hayyootaan abbootii gadaan maanguddootaan hawweenfamaa ture sanaa fi haala qabatamaa amma Oromoof Oromiyaa mudataa jiru kana mee isin attamitti ilaaltu akka abbaa Oromootti maal tilmaamtu Oromoon dogoggora akkasiitti akka hin deebineef kanarraa maal barachuu qabas jettu. Amma kana nuuni akka keenyatti gaafa aarii boota qabatu sirbaa bulle Oromootti illee qabatee garuu akka Oromoomaatti maqaan isaa Oromoo yaa ta'u malee har'a dhuguma Oromoon bilisaa'ee raasa'ee fi Oromoon sirna Minilikii gaditti adeemamaa jira. Sirna Minilikii gaditti ukkaamsamaa jira. Eenyutu ukkaamsa obboleessa ukkaamsa. Kanaaf dhuguma Oromoon bilisoomeera yoo hin bilisoomne sa'eetuu fi Oromoon hin bilisoomne namni garbummaatti bitamee jira. Amma kanayyuu dhuguma hojiirra jira sa'eetuu immoo hojiirra hin jiru. Du'aa jira eenyutu nu ajjeesa shuunfuudha dhabanii ta'e beekama wal nufichiisu ta'e wal nufichiisanii deebanii lafa isaan abbaa isaan laachuuf lafa qopheessan silaan beennu dhumammoo dhumarra buuneerra Oromoo kan jedhamu dhugaa bilisaa waliif mana dhumarra buuneerra. Egaa amma seenaa isinirra hin beeku haa ta'uuti agumanii abbootarraa dhaga'utti waa dubbiseessa argetti bara Minilik waliin ta'ee kan Oromoo cabse warra akka Goobanaa Daancee warra isa fakkaatudha. Bara Haile Sillaasees hooggantootni waraanaadha. Warri Haile Sillaaseedhaaf deemanii Oromoo ajjeesan Oromootu keessa ture. Bara Mangistuu Hayilamaariyaamis akkasuma baruma mootummaa EPRDF jedhamu amma maqaattiin wayyaanee yaaman kanas OPDOdha kan Oromoo fixaa ture. Kanaaf warri amma maqaa Oromootiin deemanii Oromoo ajjeesan kun warra sirnaaf hojjetanidha. Warra garaa isaanii bulanidha. Akkamittiin Oromootu Oromoo ajjeesayyuu jechuu dandeenya ree amma durumaa kaasee Oromoon garaa isaa bulee Oromoo ajjeesu tureera abbaako. Egaa kanaaf maal ta'e isinitti fakkaata durumaa kaasee abbootiin keenya akka yaada labsii dabarsanitti lafeen Amaaraa lafee Oromoo cabsuu dadhabe lafeen Tigiree lafee Oromoo cabsuu dadhabe Oromoo fi Oromoo walitti rukunnaa wal cabsee jennaan Oromoo walitti malee Oromoo hin dandeenyu. Yoo Oromoo wal miidheedhaan ni Amaarri itti buunee jara kana miidhuu hin dandeenyu. Tigireen jara kana miidhuu hin dandeenyu.
jarri jabaatu lamkinaa ta'eefi firaafira walittiineeti isaa wal qabsiisnee ittiin laga ceenaa ta'edhaniini raawwii kana raawwataa turanii abbootiin keenya kan itti himanitti. Isaa kanaaf ammayyuu taanaan kan hubatu yoo qabaate kan irraati dhagaatu yoo qabaate mootummaan maaliif Oromoo walitti hidhee Oromoo wal qabsiisee amma kana kan Oromoo ajjeesu Oromoodha. Kan Oromoo dhiitu Oromoodha. Egaa muuxannoo maalirra ka'eeti muuxannoo goobanaa daachifaarra ka'ee milirikii gaafa dhufee Finfinnee qabatu ani beekaa maaraan bitaati beekaa Oromoo si kennan goobanaa daachii karaa arallee bu'ee karaa jimmata godhee wallaggarra deebi'ee waa ba'uu akkan gootee dhuftee nan fixeeraa jedhe fixeera. Ani fixeera inni ofiisaa malammalee kaawwatee beekaasaa gurguddaasaa gannasaa malammalee kaawwatee ofiisaatti gaafa goobanaaf fixeera duu adeegarra deemee laallaa irra deemee laallee jedhee akkuma makaa abbootiin jaanitti walitti irra deemee laalee dhaqee gaafa dhumuu beektotaa arguu ofiisaatii fidee maskanyaa irratti takkalate. Maskanyaa irratti takkalee ba'aa hamma lixaatti lixa hamma baat kaabaa hamma kibbaatti maskanyaa irratti takkalee gabbaarii godhee Oromoo sigistee ittiin goona daachii fardatti illee fuudhee meeshaa godhee biyyarraa balleesse. Akka kanaatti jarramma hojjetaa jiran kun maal fakkaatu yoo inni goona daachii irraa addaan boonne siyyaan nunnoo keenyatti. Isaa kanaaf warra nu gurguraa jiran kanaan dura abbootii keenya haadholii keenya gurguraa turan keessaa tokko jedhamanii waamu warra garaa ta'aniitti bulanidha isaan. Akka kanaatti adiin isaanii. Hayyee gaabbaa kugaa amma waan amma Oromoof Oromiyaa mudataa jiru ola deemaa Oromoodhaa mudataa jiru maanguddoo Oromoo qajeelaa salphisaa ajjeesaa jiru qe'ee duwwaa gochaa jiru qabeenya Oromoo saamaa jiru kanatti furmaata godhuufi egaa muuxannoo hedduu qabduu akka maatiittis keessatti miidhamtaniittu qabsoo Oromoo kana keessatti ijoollee keessan lama guyyaa tokkotti dhabdanii boolla tokkotti awwaaltanii Oromoof maaluma dhaamtu keessumaa dhaloota amma ol guddataa jiru kanaaf maal dhaamtu maaltu falaa jettu maal gorsitu? Falli kun daga kana waa argamaa ta'ee fi waa tokko argachuu hin dandeenye fala kana kan waaqayyo waaqarraa immoo beektonni diida jiranis keessa jiranis waa hubatanii waa seenaa Oromoo kana galmee Oromoo kana utuu danda'anii galagalchu ta'e bareedaadha. Isaa kanaaf dhaamtiin qabnu ayyoonni keessa jiran ayyoonni diida jiran kan hubatanii filmaata akkatti nuu kennanii rakkina kan akka nurraati kuffisanii jedheen dhaamsadhan. Kan amma sin dhageessifne kun ajjeechaa suukanneessaa godina Wallagga Ba'aa Hona Eebantuu keessatti guyyaa kaleessaa daa'ima Oromoo Ifaa Galataa jedhamu irratti raawwateef haalamtu yeroo ammaatti Oromoonni gamasii keessa jiran odeeffatuuf gamasitti bilbilee odeessa maanguddoo Oromoo irraa argannee isiniif dhiyeessineera. Kanatti immoo aansuudhaan haala Oromoonni konyaa qellem Wallaggaa fi lixa Wallaggaadhaa keessa jiran qoratuu fi gara miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa konyaa qellem Wallaggaa tokkotti bilbilee haala jiru guutuu kan isarraa odeeffanne isiniif dhiyeessina. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa konyaa qellem Wallaggaa lixa Wallaggaa isa tokko konyaa qellem Wallaggaa keessatti ajjeechaan walitti fufiinsumaan geggeeffamaa jira. Ida galgalas naannoo Anfillootti qeerroo tokko nagaadhuma manaa fuudhanii ajjeesanii daandii irratti darbaniiru. Torbee kana magaalaa Dambidolloo keessatti magaalota lixa Wallaggaaf konyaa qellem Wallaggaa hedduu keessatti gochaan kun raawwataa ture. Egaa mata duree garaa irratti mari'anna haa ta'uti waan amma deemaa jiru kana uummata Oromoof ibsuun marii keenya eegalli. Akkuma uummanni Oromoo quba qabu waraanni mootummaa maafiyaa Itoophiyaa kan gadaa aangoo isaa xumuree humnaan ani mootummaadha jedhee sirna bitoota empaayeera nafteenyaa kanaa tiksuudhaaf qofa aangoorra kan jiru fedhii uummata Oromootiin faallaa fedhii sabaa sablammoota kan birootiin faallaa aangoota dheereffachuuf hojjechaa jiru kun guutummaa Oromiyaa keessatti hidhaa dararaa ajjeechaa garaagaraa raawwachaa jira. Bifuma kanaan godina kana keessatti godina qellem Wallaggaa keessatti fi ajjeechaan garmalee geggeeffamaa jira. Lixa Wallaggaattis akkuma kana kana malees naannoo Wallagga Ba'aa, Horoo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Kibbaa, Shawaa Kaabaa, Oromiyaa roga maraanuu hidhaaf ajjeechaan Oromoo irratti fuulleffatee dararaa hamaan haga Oromoota baay'ee naannoo irraa buqqisuu danda'utti geggeeffamaa jira.
namoo atoo jedhee mootummaan kan gadaan guutaa xumure kun sirna nama nyaataa miliis kaleessaa baara butugaa kana tiksuudhaaf qofa raawwachaa jiru bokkuu Oromootaa gaccabsuu Oromoota haamilee akka hin godhannetti gaddeebisee kaa'uudhaaf qofa kan raawwataa jirudha jechuudha. Kanaaf qabatee kibbuma kana keessa Oromiyaa garuma lixaa kana keessatti ajjechaa raawwataman yoo fudhannee ilaallee Qellem Wallaggaa keessatti Onaan Filloo ganda Gobbiitti qeerroo Daaneel Mangashaa jedhamu kan maatii isaa hojjetee gargaaru homaata qorraa hiikuma kan hin qabne ganda Gobbii kana keessatti waraanni maafiyaa Itoophiyaa naasuu tokko malee isaatu tokko malee Oromoodhaaf yaadu tokko malee akka nama haadharraan dhalannetti utuu haati duukaa boonsu haadha darbatee kuffisee ilma jalatti rukuutee ajjeese. Ajjecha sukkanneessa kan uummanni Oromoo irraa ifate onkoloolessa 29 bara 2020 kan godina Qellem Wallaggaa keessatti Onaan Filloo ganda Gobbiitti raawwate fudhachuu hin danda'ama jechuudha. Kana malees guyyuma kana onkoloolessa 29 bara 2020 kana keessa godina Qellem Wallaggaa Ona Sayyootti naannoo ganda Qarroo jedhamtutti qeerroo Abrahaam Girmaa jedhamu ajjeesanii gatan. Waraanni maafiyaa Itoophiyaa kun kan aangoo siyaasaa kan nama tokko qofaan gaggeeffamaa jiru. Barcuma Koloneel Abiyyii fi garee isaa murna isaa qofaa tiksuudhaaf hojjechaa jiran ergama Oromoo ittiin fixan baatanii qeerroo nagaa kana kan oomishaa jiru naannoo ooyiruu maatii isaaniitti qabanii ajjeesan. Awwaalchallee hawaasni yeroon kun beekti achi fuudhanii awwaaluu hin dandeenye. Sababa jarri kun naannoo sana dhaabbataniif awwaalchallee dhorkanii rakkisaa turan. Bifa nama gaddisiisuun reeffi ala tureetu erga jarri naannoo sana gadhiisanii maanguddoonni dhaqanii fuudhanii awwaalan. Kana malees naannoo Shawaa Kaabaa yoo fudhanne Onaa Hidhabuu Abooteetti nama obbo Abdiisaa Assoo jedhamu ajjeechaa sukkanneessaa waraanni kun irratti raawwate. Waan nama gaddisiisaadhaa jechuudha kun. Shaggallisaa Ona Meettaa ganda Walqixxeettis onkoloolessa 29 bara 2020 ajjeechaa sukkanneessaan qeerroo Oromoo irratti raawwate jechuudha. Nama Damee Warquu jedhamu ajjeesanii gatan. Waraanni maafiyaa kun ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwatu sababa tokko kan hin qabne sababa Oromoo ta'anii qofa naannoo seenutti akka nama bineensa argeetti adamsee ajjeesa. Gaafii tokko malee kana balleessitee sana balleessitee seeraan gaafatamtaa mana seeraatti to'atamtaa odoo hin jirin humni waraanaa meeshaa waraanaa hidhatee socho'u ganda sana seenee qeerroo daandii irratti argee qaamnaan daandii irratti agarsiisi jedhee olii gadi sochoosee erga itti fayyadamee booda daandii irratti ajjeesee bira darba jechuudha. Gocha akkas akkasiitu raawwachaa ture raawwachaa illee jira. Torbee darbe keessattis ajjeechaa Wallaggaa ba'aa Naqamteetti raawwate fudhachuu dandeenya. Kan naannoo Ona Oromooti Jaardagaa Jaarteetti raawwate fudhachuu dandeenya. Kan Shaashmannee irratti barsiisaa irratti raawwate fudhachuu dandeenya. Gama kamiiyyuu iddoo Oromoon jiru kami lafaa waraanni maafiyaa Itoophiyaa sirna nafxinyaa tiksuuf socho'u kamitti Oromoon argame daandii isaa irra socho'an irratti Oromoon qeerroon Oromoo tokko mul'annaan ajjeechaa sukkanneessaa irratti raawwachaara irbaata rasaasaa ta'aa jira Oromoon jechuudha. Gocha sukkanneessaa silaa akka aadaatti safuutti uummanni bal'aan kun bifa kamiiniyyuu waan jiru irratti adeemsa jiru irratti safuu barmaatiilee seera mataa isaatii qabu. Garuu aadaa safuu heera abbootiin keenya qaban cabsee ilma namaatiif kabajaa tokko ka Oromoon bifilaaf kabajaa qabu saba bifilaaf kabajaa qabu bineensaaf kabajaa qabu heera qabu hundumtuu Oromoo tajaajiluu dadhabee akka namaatti Oromoo mirga namoomaa isaa dhabeetu bineensan tatee bifilaan tatee bakka argametti waraana maafiyaa mootummaa nama nyaataa kanaan du'aa jira. Oromoon haala kana keessa jira jechuu barbaadeen akka naannoo keenyaattis ta'u akka naannoo hanquma qabuutti jechuudha. Tole egaa itti fufna marii keenya akkuma nama jalqaba irratti kaasaadha ture. Rakkoo amma Oromoof Oromiyaa mudataa jiru kana furuudhaa fi furmaata ta'a kan jedhan karaa jaarmiyootaas karaa hayyootaa waan dubbatamutu jira. Karaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa geggeessanii mootummaa ce'umsaa biyyoolessa naannoo Oromiyaa hundeessuu kan jedhutu dubbatama. Gama kabiraatiin ammoo uummanni Oromoodhaa tokkummaadhuma isaa jabeeffatee waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo jabeeffatee magaalaattis baadiyyaattis eessattuu qaama ajjeesuudhaaf dhufu ofirraa ajjeesaa qabsoo isaatti fufuutus furmaataa warra jedhantu jira.
ati amma nama qaamaan Oromiyaa keessatti argamu keessumaa bakka rakkoo guddaan jiru bakka Oromoon guyyaa guyyaan ajjeefamu qalamu inuma ajjeefamee reeffisaa gubamu jirta. Maaltu falaa jettame Oromoof akka furmaataatti furmaata waaraa ta'uu danda'a Oromoof Oromiyaa fi boo'icha haadha hiyyeessaa ajjeefamuu ilma hiyyeessaa gadadoo Oromoof Oromiyaa irra bubbule irraa furaa kan jettume ati maal fala maal qabda maal dhaamta Oromoof? Kun wanta nama gaafachiisu miti. Mootummaan gaafii Oromoo fi namni deebii argachuu qabu haala kam keessatti qaama kam irratti mootummaan cehumsaa ijaaramaa qaama kam haala kam keessatti humni waraanaa hidhatee socho'uu barbaachisa waan jedhuuf namni gaafii kanaaf deebii yoo argate waan hundumaatu ifaadha. Kana yoo ilaalle sirni mootummaa ammatti aangoo irra jiru kan sirna IPRDF 1991 haala garaagaraatiin aangootti dhufee fi impaayera Itoophiyaa kana dantaa sabaaf sablammootaa keessatti tiksuu fi ijaarrate. Sanuu immoo uummataaf deebii dhabeetu irratti immoo sirna nafxanyaa kan adamsumaa koloneel Abiyyi fi murnoota Habashaa ba'anii aangoo irra jiran kan geggeeffamaa jiru kan fedhii sabaaf sablammootaa akka guutamu yookiin keessatti akka dhaamu hin barbaannedha. Kanaaf amma mootummaa cehumsaa biyyoolessaa Oromiyaa ijaarra ka jettu ji'a tokkoon dura kaka'aa turte. Garuu rakkoon danqaa kana keessa jiru dhaabni mootummaa kana waliin cehumsa ijaaru kun eenyu ka jettu deebii arganne maaliif jennaani dhaabni adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsaa jiru harka mootummaan keessa naqateen bakka lamatti cabeera. Guyyaa kaleessaa ta'uu har'aa ta'uu kanumti adda bilisummaa Oromoo Hayiduree Jaldaa Bisaatiin hoogganamu miseensi isaanii gameessi hooggannoo olaanaan isaanii tokko ukkaanfameera. Osoo isaan mootummaa cehumsaa in ijaarra jiranii ijoollee isaanii dhimma kana raawwachiisan tokko tokkoon funaanaa jiru. Eenyu gatta'ee waan kana imaammata barbaachisaa dantaa uummata Oromoo hin sharafne isa dhiibee dubbata. Maaliif dudduubaan hidhaa fi ajjeechaan itti fufeedhuma jiraa jechuudha. Kun waan bareedaa garuu leencummaan isaa waraqaarra kan hin dabarre miidiyaarra kan hin dabarre humnallee akka hin qabne horni taayitaarra jiru kasi beeku beeku. Kana quba qabaachuu qaba namu. Kanaaf mootummaan cehumsaa akka kiyyatti taatii mootummaan kun sagalee uummataa dhagaa hin jirre sagalee paartilee mormitootaa dhagaa hin jirre hundaa'uu humna waraanaatiin walitti cabaqee bushaa jiru kana keessatti wanni kun milkaa'uu hin danda'u. Sababa kana ta'eefi yeroo isaa miti bara 2018 gaafa haalli uummataa tokkummaan uummataa hayyootaa dhaabilee garaagaraa ture. Yeroo cehumsa gaafatamaa ture sana osoo ta'eeti mootummaan kun dirqamee gara kanatti deema uummati isa kan turre waan ta'eef haalli caasaa isaatis nama gadi hin qabanne waan ta'eef baalaansiin siyaasaa sirka jira waan ta'eef har'a garuu dirree ati dhiibdee waan hundaan diimokiraatessitee sabaaf sablammoota dandeessee mootummaadhuma siyakkaa jiru dandeessee hojjettee gadi fidde sana sirkaa humnaan cabaqee humna waraanaatti geeddaree deebiinis gaaffiinis afaan qawwee keessa bakka jirutti fiitiin hin barbaachisu mootummaa cehumsaan nu barbaachisa uummata kana kan jettu yoo ta'e mootummaa sun fudhataan jiru eessatti waan kana dalagda uummanni gadi ba'ee waan kana waliin dhaabachuuf balbala isaa meeshaatu jira boombiitu jira humna hidhate bila kanatu jira akkamiin gadi ba'eetu tumsa. Kanaaf waan dursee hojjetamutu ture boqonnaa kanarra darbameera. Boqonnaan uummatummaa karaa nagaatiin caasaa mootummaa cehumsaa ijaaru kun yeroo isaa irra kutteetti jechuudha. Kasiidhaaf yoo ta'e kana sharafee geessida mootummaan danda'a geessiin eegsisu jechuudha. Gama kootiin ejjennoon kiyya mootummaa cehumsaa gaafachuu irraa uummanni Oromoo hundaa'ee hidhatee qaama hidhate jabeessee loojistikiidhaan qaama waraana bilisummaa Oromoo jabeessee bakka inni geessisee magaalaa seenu caasaa baatee seensisee lolee lolchiisee waan hundaan yoo humna kana dhiyeeffate kufaatii mootummaa kanaa saffisiisuu irra darbee mootummaan kun yoo ofiiyyuu baraaruun qaba caasaa kiyya baraaruun qaba maatii kiyya baraaruun qaba yoo jedhe duusee waan ammaa warreen karaa nagaa gaafatan kun mootummaa cehumsaa ta'an jiran kana ofiiyyuu gaafii godhee gara keetti fiduu danda'a qaama sadaffaa si seensisuu danda'a gidduu. Har'a garuu
kama sadaffaan qabdu mootummaa fedhii kanaan qabu afaan qalleessa amanee jira si dhaggeeffatu kayyuu si laamsisee bakka lamaa fi isaa olitti si deegaa jira. Kaas immoo aantummaa uummataan qaba mootummaan kun kallattii sirriirra hin jiru kallattii kanaan deemuu qaba jettee murtoo itti laatte dhaabna bilisummaa Oromoo immoo manatti ugguree jiraa jechuudha jalaa hidhaa jira. Kanaaf humni barbaachisaan waraana bilisummaa Oromoo jabeeffatee Oromoon humna gammadsee gurmeessee hidhachiisee injifannoo gaafa dhufte yookaan injifannoo sana guutuutti goola baatta yookaan badii sanarraa mootummaan of baraaru yoo barbaade kallattii ati barbaaddetti sii dhufuu danda'a. Amma humna hin qabnetti waa tokko hin dhufu. Tigraay irraa ilaalamne fakkeenya Tigraay heera mootummichi kaaseyyuu akka barbaaddetti hoogganattee seetuu filannoo gaggeeffattee seetuu kumaandoo leenjifattee biyya koo naannoo koo tikfachuu nan danda'a. Naannoo kooti nama deemee nama tokkoyyuu waraanu jettee isarra darbitee hoogganaa loojistikii maalii waraanaa dhiizii kaabaa muummicha ministeeraa koloneel Abiy kan gadaa isaa fitee nafxanyoota tisuuf achira dhaabbataa jiru muudamee gara meeqaleetti ergame pileenii raaqan bu'een akka dhufetti ol deebise Finfinneetti. Amma kana qawwee si cimsa Afrikaa keessa jirra beeki. Qawween nu garboomte arrallee qawweetu afaan faajjirutti uumaa jira. Qawwee keenya jabeeffachuu humna keenya jabeeffachuu qabna. Ollaa keenya ilaaluu qabna. Tigraay amma garmalee nu nyaatee miidhee wajjeesee nu godaansisee nyaadhu gara fira keetti galagalii galattame gara fira isaatti galee asii ol arras akka barbaade dubbataa jira. Warri waggaa 21 dhiinne hidhamne arrallee sana iyyachaa jira. Rooroo sana iyyachaa jira. Sun kan nutti fide maali? Gaafa nuti qawwee hidhanne mancaadhaan xuureef ulee osoo nafin oppiidiyoon nurraa hiise. Arrallee nurraa hiikaa jira. Waan nuti hidhanneef waan nuti hin hidhanneef ammoo waan nuti barbaanne nuu kennuu dhiiseetu boquu keenya garmalee micciiree micciirama kana keessaa bahuudhaaf falmaadhaa